Shimbirro yakilale kambal tademtu shimbirro kilale ko kankaba kibayamtu ana adufuni wala minko tijirtu Aye Galatoomii nyaata wajjaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diiyaaspooraa Miidiyaadha. Oromoo Diiyaaspooraa Miidiyaa guyyaadhaan keessummaa weellisaa jabaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadhe. Weellisaan kun akkuma sagalee baay'ee kiilolee fi meeshaa baay'ee miidhaguun isin dhageessaa ture Weellisaa Addisuu Karrayyuuti. Maarreen Addisuu Karrayyuun sagalee baay'ee kiilolee ta'een dhaamsa jabduu tokko isin dhageesseera. Har'a Addisuu Karrayyuu waliin turtii taasisna. Addisuu Karrayyuun immoo guyyootuma 3 fuuldura sirba tokko gadhiiseera. Sirbuma sanarraati egaa kan xiqqoo ishee nu dhageessise anis YouTube Addisuu Karrayyuu irraa sirba kanan isin dhageessisaa isa booda Addisuu Karrayyuu waliin turtiin nu irratti taasisnu keessumaa haala yeroo ammaa Ebla 15 guyyaa gootonni Oromoof Oromiyaaf jedhanii lubbuu isaanii aarsaa itti kaffalanii tokkummaa Oromummaa jabduu nuuf buusan yookiis galmee seenaa nuuf kaa'an irratti dhaamsa qaba weellisaan Oromoo Addisuu Karrayyuu. Haaluma wal fakkaatuun Addisuu Karrayyuu yeroo ammaa warreen akkuma biyya lafaatti guutummaatti dhimma koronaa vaayirasii waliin wal qabate namoonni mana keessan keessa taa'uu qabdu jedhuudhaan naannooma ollaa Tiraamp jiraatu yookiis Waashingten DC jiraatus amma gadi baatti hin jiranii isa kana irrattis dhaamsa isaa kutaalee addunyaa mararra jiranii dhaamsa qaba weellisaa Addisuu Karrayyuu. Meeqa gara qophee keenyaatti osoo hin darbiin sagaleemaa weellisaan kun nu dhageessise kallattiidhaan waliin kan dhageenyuun ta'a. Isa dura garuu Addisuu sagalee kee nagaa gaafatteetta mee akkam jirtu fayyaa keessanii nuu jedhi isa booda asumaa istiidiyoodhaan weelluu kee gadhiisa. Isa booda immoo daqiiqaa yartuudhaaf waliin yeroo qabaannaa mee nagaa gaafadhu warra nu daawwachaatti jiran. Tolagaa nagaanii fayyaanii nageenyi bakkuma jirtanitti hawaasni keenya isiniif haa ta'uun jedha. Daawwattoonni Oromoo Diiyaaspooraa Miidiyaadha. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u. Ayyee ulfaadhu ayyeen daawwattoota keenyaa gaa weellisaan kun dhaamsa qaba sabasaaf qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa taphateera keessumaa weelluun immoo hagam aangoo qabeessa yookiis humna qabeessa akka ta'e himuudhaaf namni kamiyyuu wal nama falmisiisu har'a segaa dhaamsa qaba inni ammas waan itti aggaamne waan gootonni itti wareegamanii hin raawwanne jedha weellisaa Addisuu Karrayyuu ammas weelluu isaadhaan waan jedhe qaba mee walumaan dhaggeeffannaa isa booda immoo turtii waliin qabaanna turtiin keessan nu waliin haa ta'u ani immoo itichaa guddataati.
tadeemtu shimbirroo kiiloleekoo kan kaaba kibayamtu anaan funaanee wallamii kootu anaan funaanee wallamii kootu jeesuun gaablee badina raamukulee ibichira dandaluu mirga kola bengaluu anyoo kola sooratee inaafukan joolatee ingala gammoonatee sooree kola sooratee inaafukan joolatee ingala gammoonatee. Ringoku, parartu besola, amesa tabula, wati marchaola, jabati karania, wobora sanke, adingem hipsna, jabati karania, kerora sanke, amaro hipsna. Shimbirroo kiilolee kan baata deemtu shimbirroo kiiloleekoo kan kaaba kibayamtu anaan funaanee wallamii kootu anaan funaanee wallamii kootu jiniisuun gaablee badina raamukulee ibichira dandaluu mirga kola bengaluu anyoo kola soorratee inaafukan joolatee ingala gammoonatee sooree kola soorratee inaafukan joolatee ingala gammoonatee. Casa, ira tuttu casa, tuttu kena kaseka, kara kona seka, jabatu kanira, bubura sakela, sanyi mudin tinara, jabatu kanira, kerora sakela, bubasu tinara. Shimbirroo kiilolee kan baata deemtu shimbirroo kiiloleekoo kan kaaba kibayamtu anaan funaanee wallamii kootu anaan funaanee wallamii kootu jiniisuun gaablee badina raamukulee ibichira dandaluu mirga kola bengaluu anyoo kola soorratee inaafukan joolatee ingala gammoonatee sooree kola soorratee inaafukan joolatee ingala gammoonatee.
Hayyee daawwattoota keenya Weellisaa Addisuu Karrayyuu weelluusaaf guddaa galateeffannaa. Egaa innumtiyyuu qaamaan nu bira jira waan ta'eef har'a gaansa kana gama yuutuubii deemuudhaan daawwachuu dandeessu. Har'a qaamumaan isa waliin haasofna sabateef mee Addisuu warreen nu daawwachaatti jiran nagaa gaafatteetta guyyoota 3 fuuldura guyyaan gootota Oromoodhaa eebilli 15 iddoowwan garagaraatti haalota garagaraadhaan kabajameera. Yeroo baay'ee biyya bakkee kana keessatti guyyaan gootota bifa adda addaadhaan kabajama ture. Bara kana garuu dhimma kooroonaa vaayirasii waliin wal qabate gamtaadhaan wal gaanii kabajuun kun baay'ee mijataa hin turre. Haa ta'u garuu namni akkuma adda addaatti yaadachaatti jira sabateef yeroo kooroonaa kana akkamitti dabarsaatti jirtaa? Ati yoo ayyaana kana akkamitti yaadatte mee Addisuu? Tolaga duraan dursee gootawwan Oromoodhaa warra afaan keenyaan akka dubbannuuf warra aadaa kana akka nuyi leellifnuu fi wareegama guddaa lubbuu isaanii qaalii bilisummaa Oromootii fi akkasumas mirga hiree murteeffannaa ilmaan Oromootiif dhugaadhaaf jecha wareegaman lubbuu isaanii jannataan haqaniituun jedhaa. Yoomiyyuu isaan kana ni yaadannaa. Yoomiyyuu ni jaallannaa. Kaayyoo isaan kufaniifis galmaan keenya. Inni kun baay'ee akka nama Oromoo tokkootti, akka nama aartistii Oromoo tokkootti yookiin immoo akka nama Oromoo irraa dhalate tokkootti, quuqama saba kootiif qabu tokkootti gatii guddaan isaaniif qaba. Isaan kanaaf xiqqoose kabajaa isaaniitiif jecha daqiiqaa tokko lafaa ka'ee dhaabbachuun barbaada. Kabajaa isaaniitiif jecha galatoomii iticha guyyaa goototaa yaadachuudhaaf dhiifama bal'inaan egaa hedduun mul'atu. Garuu gootowwan keenya isin jaallannaa, isin kabajnaa. Lafee keessaniinis qabsoos ni eegaltan galmaan keenya. Lubbuun keessan jannataan haqaniitu. Galatooma. Tole Addisuu dhiifama haalli iskiriinii alaas ba'uus hin danda'a. Akkasumas immoo maali kanaan wal qabatee haala amma dhibee hamtuu dhibee kororiimaa jedhamtu kana addunyaa hammattee jirtu kororiimaan jedhe dhiifama maqaasee. So dhibee kanaan hawaasni hedduun addunyaa hedduun gaaga'amaa jiru. Gaddi mana tokko namaa seenaa jira. Har'as furmaata isa kanaaf immoo namni hundumtuu furmaata dhabee dhugaadhaa warri aboo qabnaa, humna qabnaa, aangoo qabnaa jedhani biyya lafaatiif gurguddoo ta'anis kun manatti galanii taa'aa jiru. Inni harree oofus, inni saree oofus, inni xiyyaara oofus, inni maarree oofus hundumtuu manatti sassaabamee mana ta'aa jira. Sanaaf isa kanaaf immoo furmaati isaa har'as akkuma kaleessa yeroo HIV achitti ilaalaa jirra. So achitti ilaalaa jirra. Gara Rabbiitti asii ol ilaalaa jirra. Sanaaf Rabbiin ariitee gadda kana nurraa haa dabarsu akka walii galaattiin jedha. Haa ta'u dheeresses jedha. Galatoomi Weellisaa Addisuu qabxiilee nuuf kaasteette keessumaa gootota keenya akkamitti yaadachuu akka qabnuu fi rakkoo yeroo ammaa dhaqqabaatti jiru immoo dhimma kooroonaa vaayirasiis nuuf kaasteetta. Yeroo kana ati akka weellisaa tokkotti akkamitti dabarsaatti jirtame tarii waan nu qooddu keessaa mana keessaas egaa meeshaalee tokko jalqabuma seensa keenya irratti nu dhageessisteetta. Mee haala kamiin dabarsita yeroo akkasii kana jechuun weellisaan yookiis artistiin yeroo baay'ee jireenya hawaasummaa irratti baay'ee qooda fudhatu uummata waliin bashannanuuf bohaaruun waanuma beekame. Haa ta'u yeroo akkasii kana akkamitti dabarsita? Yeroo kaan irraa maaltu adda godha yeroo kana siif? Egaa ani manan jira. Mana keessa yeroo taa'utti meeshaa muuziqaa hedduutu jira. Muuziqaa ofii kootiin of barsiisaan jira. Carraan argadhe kanaani ofiidhuma koon of barsiisaan jira waan tokko waan sagaleedhaan waraabnee iddoo biraatti ergine namoonni biraan nu qindeessan. Manuma keessatti kiiboordii san qaba, waan garii nan qaba meeshaadhuma. Aartii wajjin wal fakkaatu nan qaba. Sanaaf manuma keessa taa'eetiin isa kanaan enjoy godhaa. Gidduu gidduutti kitaaba
hedduu nan qaba fuulduraa kunoo kitaaba nan dubbisa. Yeroo tokko tokkos immoo du'aa nan godhadhaa bifa kanaan hin dabarsaani. Guyyaa guutuu manuma kanan keessa naanna'aa dabarsaa jira. Ji'aa fi torban lama ta'eera amma erga mana taa'e. Meega akkuma tikaaste ati gaa meeshaa muuziqaa manumatti iyyuu yeroo barnootaa naaf ta'eera kitaabota hedduu dubbisuudhaaf haaluma wal fakkaatuudhaan immoo meeshaa mallee akkattan taphachuu danda'u ofuma koof danda'ee gochaattan jiraadha kanatti jettu yoo fudhanne amma fakkeenyaaf miidiyaalee biyya alaa kana keessaa keessumaas biyya Ameerikaatti miidiyaalee gurguddaa irratti wanti argaatti jirru artistoonni baay'ee ga'ee guddaa qabu akkuma kan keenyaadha. Mana isaanii irraa yogguu isaa muuziqaa kana tattabatanii waan tokko tokko uummata bohaarsantu argina. Maaliifi konsertiiwwan garaagaraa haqamaniiti jiru biyya kana keessatti iddoo kamittii walitti qabamuun hin danda'amu. Mee haala kana keessa faana wal qabsiistee dhaamsa addaa yookiis ergaa addaa saba Oromoodhaafis ta'e yookiis immoo weellistootaaf qabdu yoo qabaatte asumaan nuuf dhaamta laata Addisuu? Egaa maaltu jira tokko warri biyya alaa kun argitee ogummaa isaaniini xiqqoo nuti aartii argitee adeemsuma keessatti itti dhufne argitee aartii warri ijoollummaa irraa jalqabanii dandeettii muuziqaa taphachuudhaa barantu jiru. Biyya gurguddatan keessatti immoo namoonni hedduun ijoolleen isaanii akka kilaasii tokkotti muuziqaa hin baratu. Achi keessaa mana tokko keessa amma biyya alaa kanatti yoo xiqqaate namni 4 gosa muuziqaa gosa 4 taphachuu danda'a. Inni tokko saaksifoonii taphata, inni tokko ulullee taphata, inni tokko gitaara, inni tokko piyaanoo taphata. Isaan kun ofiifuu baandii tokko jira mana tokko keessa. Biyyooti gurguddatanii hedduminaan akkasii. Artistoonni biyya alaa kun baay'inaan deeggarsa isaan qaban muuziqaa wajjin walidhaadha. Barnootaa wajjin wal utubaadha. Nuti immoo sana barachuudhaaf miti dhugaadha. Sagalee keenya iyyuu sirriitti qarannee galmaan gahuudhaaf iyyuu dandeettii sana agas mara barnootaan waan utubame tokko tokko hin jiru. Amma garuu teeknooloojii biyya argitee wanni guddaa waan jiruu fi bilbila akka garaatii waa hundaa wajjirraatii of wannoo gochuu dandeessaa simatu dandeettii keessa ol guddifachaa deema. Sanaaf isaanii fi nuti xiqqoosee walirraa fagoo jirra. Haa ta'u malee gama danda'ameen artistoonni waan haala yeroo wajjin deemu hojjechaa jiru. Baay'een isaanii biyya keessa warri jiran warri wannoo sanaa qabanii asii namni muuziqaa taphatu biyya adda addaa jira waan garii yeroo fudhata. Amma sanaattu amma nuti asii waraabnee waan garii goonutti iyyuu kittibaatiin isaa iyyuu dhufa. So sanaaf agas walirraa fagaata. Kana ani akka kootti rakkoon qabu ijoollee tokko tokkos namoota dhukkubsatanis namoota dhibee kanaan qabaman nan argaa. Isaanii wajjin yeroo tokko tokko jabaadhaan jedhaanii isa kana gamanu waan jedhaa. Akka biraan waan biyyaaf ta'u kana namuu akkuma dandeettii isaatti waan isa tuqe hojjeta hagaarraatti. Anis akkasuma. Sanaaf namni garuu isaan kana walitti fidee waliin qindeessee argitee artistootuma kanaa walitti qabee bifa kanaa hojjennu gamtaadhaan jedhu hin jiru. Yooma jiraate illee muraasaa baay'inaan hin argitu. Sanaaf inni kun tokko keenyan ilaallata jechuudha. Maaliif artistoonni keenya humna dhaban isa hedduutti booddee dhufuu dandeenya. Gaaffii gara biraa yoo jiraate itti fufii dhiifama hedduun haasa'e. Tole Addisuu mee amma gaa tibba kana keessumaa guyyaan goototaa eebilli 15 sirnoota garagaraadhaan biyya keessaa biyya bakkeetti kabajameera. Haa ta'u atis akkamitti akka yaadattee fi ammallee kallattiidhaan tamsaasa kallattiidhaan yaadannoo fi kabaja akkasumas ulfina isaaniif qabdu kallattiidhaan ibsaattidha kanatti turte. Mee haa ta'u gootota Oromoo kanarraa nuyi dhaloonni har'a lubbuudhaan lafarra jirru umuriidhaanis ta'e sadarkaa barnootaan iddoo garaagaraa keessa jiru yookiis immoo ilaalcha siyaasaa adda addaa qabnu gootota dhimma Oromoof Oromiyaadhaaf lubbuu isaanii aarsaa godhan kanaaf Oromoon akka Oromootti maalirraa barachuu qaba maalis gochuu qaba jettee yaadda akka artistii Oromoo tokkootti? Egaa wanni nuyi kanarraa barannu
lubbuu isaanii hin mararfanne egaa namni kallattii gadiitiin qabsoo kana hin finiinsa. Garuu isaan wareegama gurguddaa nuu kafalaniiru hamma kaleessa eengadda ijoollee hedduun kufan kanatti waggoota dheeraadhaaf ilmaan Oromoodhaa wareegama qaqqaalii baasaa jiru. So isa kanaaf argitee waan tokkoyyuu barnoota gara biraan hin jiru. Maaliif wareegamanii isa jedhu hubachuu qofaan hin ga'a. Yoo anaaf wareegamanii bakka kiyya wareegamanii akka nagaan jiraadhuuf akka biyya walqixxummaa fi biyya nagaa biyya dimokiraasii argitee namuu mirga ani qabu mirga kaanirraati adda miti mirga koo akka eenyutti yuunaaf kabajamu jedhee gaafate sanaa fi kan ilmaan Oromoo dhugaa dubbatee dhugaa gaafateef wareegamaa jira har'as wareegama sana baasaa jira jechuudha. Isa kanaaf waan gara biraan hin jiru. Gootota isaa guyyaa gootowwan isaa kabajuudha. Xurree kaleessa gootowwan isaa saaqan sana immoo galmaan ga'eera anatu karaa irraa maqee isaan akka keenya daddaakamaa deemuu dadhaban immoo maaliif wareegama sana baasanii dhugaadhaaf karaan dhugaadhaa yeroo hedduu daandii qallootu jira. Daandii dhugaa sanarra namoota muraasa jira yeroo hedduu argitee saniif bal'aa miti daandiin dhugaa dhibbaadha. Sanaaf daandii sanarra namoonni deeman muraasa jechuudha. Sanaaf daandii irra deemaa jirru hundi keenyayyuu haa ilaallu of haa gaafannu wareegama kaleessaa gootowwan keenya baasan sana haa yaadannu karaa isaan nuu saaqan sanarraa yoo bobbaanee qabsoo keenya salphaatti galmaan ga'uu dandeenya. Buttuunis nurkaan buttu jedhee dubbachuu barbaada. Sanaaf immoo akkuma isaan kaleessa gamtaadhaan wareegama gurguddaa nuu baasan nutis gamtaadhaan gara fuulduraatti sossoo'uu qabna jedha kanumanne dabarsa gama kanaan. Tole Addisuu guddaa galatoomi. Ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiidhaan isiniif darbaatti kan jiru turtii weellisaa Oromoo kan ta'e Addisuu Karrayyuu waliin taasisaatti jirru. Addisuu Karrayyuu keessumaa dhimma COVID-19 yookiis koronaa vaayirasii haaluma wal fakkaatuun guyyaa goototaa waliin wal qabsiisee dhaamsa Oromummaasaa Oromoo kutaalee addunyaa bal'oorra jiraniif dhaamsa dabarsaatti jira. Dhaamsa isaarraa barachuudhaan akka itti bohaartan abdii guddaan godha. Weellisaa Addisuu Karrayyuu sirbuu yookiis weellisuu qofa osoo hin taane walaloof yeedaloo mataa isaallee ofuma isaadhaa qopheessa. Yeroo baay'ee kanuma sirbii gara jalqabaa irratti yookiis seensarraatti dhageessanii warreen gara boodaa dhuftanii daawwachaatti jettan gara boodaa deebitanii ilaaluu dandeessu. Haaluma wal fakkaatuun gama yuutuubii isaallee deemtanii akkasuma sirboota inni haarawaa gadhiisu daawwachuu dandeessu. Egaan keessummoota koo kan turanii weellisaa Addisuu Karrayyuu qofan turre warreen kaan rakkoo teknikaan warreen kaan immoo garaagarummaa yeroorraa kan ka'e nuuf dhiyaachuu hin dandeenye weellisaa Addisuu Karrayyuus hojii gara biraatti deemuudhaaf jira. Anis gara hojii seenuufan jira waan ta'eef yeroo gabaabduu waliin qabaachuudhaaf jira. Isa dura garuu Addisuu egaa torban kana yookiis immoo baatii tokkoof torban lama manan jira. Ergasii wantoota tokko kitaaba dubbisuudhaanis ta'e yookiis immoo meeshaalee muuziqaa kanallee ofii koo taphachuu irratti hojjechaa jira kan jedhu nuuf kaasteetta. Gidduudhaan nuu taphatta garuu osoo nuun taphatiin dura mee namoota qabsoo Oromoo keessatti gahee gumaachan keessaa atis goota tokko gaafan jedhu namni Oromoon akkasidha. Nama lubbuudhaan jiru goota hin jennu sababni isaa namni kaayyoo isaa jijjiiruu danda'a yookiis daandiirraa goruu danda'a jedhu gara biyya bakkee kanatti immoo yoo ilaalle nam tokko hojii gaarii yoo hojjete inni goota jedhaniiti kan isaan jedhanii. Egaa nunis aadaa safuu qabna isaanis aadaaf safuu isaaniidhaan jedhanii haa ta'u garuu ati kaayyoo sanatti cicciteetta namoonni baay'een si biraa deddeebi'aniiru kallattii garagaraatti mee waan Oromoon itti dhaggaame yookiis immoo itti dhama'ee hagammaa sadarkaa maaliirra waan ga'e sitti fakkaata jechuun itti gammachuu qabda moo komeedha qabda yoo komee qabaatte immoo kunaa sirraa hojjettee kan dhaamtu yoo qabaatte namni kamiyyuu sagalee keedhaan si beeka sabateedhaaf. Egaa yeroo hedduu beektaa gadi ba'anii haasawuun kun waan jennus baay'ee qabna akkatti jennu nama rakkisa yeroo baay'ee argite. So maali waan ani gammachuun irraa qabaa qabsoo Oromoodhaa gammachuun irraa qaba maaliif qabsoon kun argite dhugaan kaleessa wareegamtoonni keenyatti kafalan suni yeroodhaa yerootti waa hedduu calalaa deemaa jira. Waa hedduu calalaa deemaa jira. Maaliif akkuma sirreefuu ati kaaftee namoota dhuunfaa
ol kaasanii sagalee isaaniitiin sirbanii qabsoo geggeessuun xiqqoo ulfaata. Maaliif nuti yeroo hundumaa ka deemuu qabnu kaayyoo jala deemuu qabna. Kaayyoo adeemnuuf sana galmaan ga'uudhaaf immoo tattaaffii nuti goonu keessatti inni jalqabaa maali? Gootawwan Oromoo karaa isaan irratti kufan sanarratti gootawwan keenya maqaa isaanii ol kaafnee dhaadheessuudha. Maqaa isaaniitiin qabsoo finiinsuudha. Maqaa isaaniitiin Oromoon bilisummaa fi kabaja isaaniif malu argitee haga siidaa gootawwanii haga argitee yaadannoo gurguddaa guyyaa gootawwanii kanaan alaabaan dhaabbatee hawaasni hundumtuu bakka tokkotti wal gahee dhufee itti kabajutti haga qabsoon sun galii geessee galma wareegamtootaa ijaaruutti qabsoon kun bifa sanaan itti fufuu qaba jedhee namana. Kanaafis maqaa gootawwanii warra qabsoo kanaaf wareegama kafalanii kaafne weellifna hedduminaan artistoonni. Maaliif namoota dhuunfaadhaa namoonni hin geeddaramu yaada geeddaratu. Inni har'a qabsoo kana geessaa jiru nama waan ta'eef yoo yaada isaa geeddarate argitee kaleessa faarseera wallee sana deebisee liqimsamoo akkamiin godha? Sun rakkoodha jechuudha. Sanaaf kan bifa kanaan deemnu kanaafuu namarraatii osoo hin ta'in kaayyoo jala deemnee qabsoo keenya galmaan ga'uu deemna. Kanaafis qabsoo sana karaa sanas beeknee daandii sanarra deemuun gaariidha jedhee yaada. Kanaaf gammachuun irraa qaba qabsoo keenya irraati. Sono gaddanii irraa qabu waa tokkoyyuu hin jiru. Namoonni hedduun argitee dantaa uummataa moggaatti qabanii dantaa mataa isaanii jala deemu hedduu jiru. Karaa dhuma mataa isaanii irraa warri qabsoo uummataadhaa akka fedha isaanii duwwaatti geggeessuu barbaadan jechuudha. Sanaaf sanarraati gurrama qabaa. Haa ta'u malee innis calalaatuma deema. Sanaaf rakkoon qabu akkasumas wannoo miti. Ani komii waa tokko nama komaan hin qabu. Wanni hin komaddu yoo jiraate ofii qofaadha. Maaliif waan irraa eegamu dhuguma ba'aan jira. Kan isaa namoonni hedduun wareegama lubbuudhaanaaf baasanii ani immoo Oromoodhaaf maalan barbaacha. Inni kaan seenaa barreessee kitaabaan ol ka'aa jira. Inni kaan weedduudhaanis, inni kaan walaloodhaanis, inni kaan argitee kallattii gariitiin, inni kaan deeggarsa garii gochuudhaan, inni kaan meeshaa qabatee loluudhaan, inni kaan rasaasabjuudhaan namuu tattaafachaa jira. So atis immoo kallattiidhaan miidiyaa irra teessee ogummaa si ilaallatu anaanis dhiyeessitee namoota yaada garii qaban kanas walitti fiddee gumaacha gurguddaadha kanatti gochaa jirtu akka nama tokkootti. Maaliif aadaa kee fi afaan kee keessatti namoonni dhageettii qaban namooti yaada adda addaarra jiran walitti fiddee waan kana finiinsuu keessatti atis shoora guddaa taphachaa jirta jechuudha. Maaliif dhuguma kaleessa kaayyoon qabdu ta'eetii kaleessa bakka turte irraati har'a deemtee dhuunfaa keetti akka nama tokkotti waan godha jettee miidiyaa tokkoon maqaa tokkoon gadi baatee dandeettii horatte sanaan saba koonan tajaajila jettee as ba'uu keetii fi kabajaa guddaan siif qaba siifillee jechuudha. Sanaaf namoonni kaanis waan keessa jiruu fi karaa irra jiru deebinee ofaa ilaalluun jedha. Kana dhaamsan gama sana qabu. Ijaa gala ta'u. Tole ulfaadhu gaaffiif deebii koo xumureera garuu muuziqaa mana keessattan shaakalaa jira saba jetteef waan shaakalte keessaa xiqqoo ishee nu dhageessistaa laata mee achumatti tuttuqaa yoo dhiyoo jira. Egaa muuziqaan shaakaluu hedduudha. Kiiboordiin isaas ni jira garuu sagaleen jeequu danda'a. Asii gitaarri sinuma jira. Barannoo beeku dhugaadha. Maaliifan isa kana jedhe Addisuu keessumaan akka dhuunfaa kootti carraama mana taa'uu sanan arganne malee osoo hojiin keenya dhaabbatee mana hospitaalaa sabateedhaan malee karooran qaban ture jechuun torbeewwan kana keessatti maal gochuun qaba kan hin jedhu. Garuu dirqama ta'ee egaa warreen rakkoo kanaaf saaxilaman achii tajaajiluun dirqama waan ta'eedhaan malee kanaaf hojii natti goote hojii fakkeenyummaa qabu waan ta'eef tarii yoo qabatamatti nu agarsiiste jedheeni mee xiqqoo ishee kiiboordii keerraas ta'e gitaarra keerraa xiqqoo nu agarsiisi booda gaaffiif deebii keenya raawwanna.
Ifa magaa iticha ani gana reefu bartuudha. Narra ilaalina. Daawwattooti keenya narra ilaalina. Akkasumas dandeettii qabaadhee miti of barsiisaan jira jedhee dubbadheera. Saba koo Oromoo yaa shanyii gameessa, yaa shanyii gameessa. Gudeeda keetirraa uumamuun na boonsa, uumamuun na boonsa. Lafee koo dhiiga koo yoomiyyuu si baasa. Saba koo Oromoo yaa shanyii gameessa, yaa shanyii gameessa. Gudeeda keetirraa uumamuun na boonsa, uumamuun na boonsa. Lafee koo dhiiga koo yoomiyyuu si baasa. Kaya gotan kale, lakufan kale, seeraan yaadata. Hayyee daawwattoota keenya egaa weellisaa Karrayyuu waliin taasifne Maamoo mazamniif milkeessaa gadaafa. Abboomaa mitikuu faayilee fidaafa. Guddina tumsaa fi lakkasaa wagiifa. Areeroo galgaloo jaatanii aliifa. Warqituu daraartuu sumayyoo feebbisa. Qabsoo isaanii dhaalee dhaloonni isaan faarsa. Qabsoo isaanii dhaalee dhaloonni isaan faarsa. Beektuu gaafadhuu baadiyyaa nagaa, roorroo alagaa kan dabalte dalagaa. Duris bu'ee galaa diinasaa nagaa. Keessaa dalachuu yoomiyyuu na boonsa, yoomiyyuu na boonsa. Biyya gootoowwan hankanaaf alfaarsa. Keessaa dalachuu yoomiyyuu na boonsa, yoomiyyuu na boonsa. Biyya gootoowwan hankanaaf alfaarsa. haa ta'u guddaa galatoomii faadhu meega waan ati gochaatti jirtu kuni waanuma baay'ee qajeeltoodha. Sababni isaa dhaloonni irraa barachuudhaa qaba. Yeroo akkasii keessatti namni matumaayyuu biyya bakka keessa jirru waan irraa barachuu dandeenyuuf gochuu dandeenyu danuutu jira. Keessumaa bakka teekinooloojii yuutuubii yookiis immoo aksesii waan hundumaa jiru keessatti waan danuu gochuu dandeenya. Kanaaf namoonni keenya yeroon isaa baay'ee ulfaataaf rakkisaa ta'ullee dhimma kana akka carraatti ilaaluu danda'uu qabu jechuun waanuma tokko tokko gochuu nima danda'a namni roga rogaan jechuudha. Kanaaf isa kanaaf guddaa galatoomi ulfaadhu mee weelluma jalqabaa xiqqoo isheen namoota dhageessiseen isa booda gaaffiif deebii keenya asitti raawwanna. Atis gara sagantaa keetti imaltaanis gara hojii koon deema. Guddaa galatoomi tarii carraa kanaan dhaamsan qabuun qaba kana dabarsuun qaba jettee waan ati yaaddu yoo jiraate garuu hireedhumaa siifan kenna. Tokko galatan qaba lammata immoo dhaamsan qaba. Dhaamsi an qabu hawaasni keenya biyya adda addaa jirtanii dhibeen kun baay'ee hammeenya isaarraan kan ka'e abalutu kana na godhe abalurraa na qabe abalurraa akkasuma harree ta'e waan jedhu hamma ammaatti ani hin dhageenye garuu qabameedhuma of argaa jira namni. Sanaafuu bifa aadaanis haa ta'u kallattii gariitiin wanni nuyi gargaarnu aadaa keessatti waan beekamu gochaadhuma jirra. Bishaan diilallan dhuginaa jennaan kun daffisneetuma argite inni kaan shaayee filoomii godhee jinjibilaa wajjin walitti godhee inni kaan qullubbii adii fi maarree godheeti waluma waliin dammaa wajjin walitti laaqeetuma fayyadamee xiqqoo waan qaama isaa ijaaru kanatti fayyadamaa jira. Inni kun gama aadaatiin baay'inaan beekamaadha. Sanaaf waan aadaadhaan qabnus hin tuffatinaa. Baay'inaan of eeggannaa godhaa. Biyyi kunoo qulqullummaan iyyuu namni bishaan dhugaatii qulqulluu argate akka garaa isaatii dhiqatee miiccachuu danda'u hundinuu qabamaa jira. Warra biyyi keenyatti immoo bishaanni dhugaadhaan jiru waan qoonqootti dhugan iyyuu hin jiru. Harkattiin dhiqachuu qofaa miti. Sanaaf rabbii hawaasa keenya warra biyya jiranii iddoo gariis hawaasa keenya addunyaarra faca'anii jiran hundumaaf nagaa fi jaalala rabbii wal nu dhabsiisinii rabbiin argitee waan hawwinu hundumaayyuu
waan kaleessa yaadaan turre waan kaleessa qabannee kaane hundumaayyuu osoo bu'aasaa firii isaan arginne rabbii wal biraa nun godaansisii yookiin immoo nun dhabamsiisin jedhaa. Sanaaf of eeggannaa akka gootan gamanumaan isiniif dabarsaa. Inni lammataa yuutuubii koo irra deemtanii maqaa koo jalatti warri sabiskiraayib naa gootanii jabaadhunaan jettanii kallattii garii gariitiin walleen amma baasee na jajjabeessaa jirtan galata guddaa qabdu. Hanga har'aatti ani yuutuubii hin qabuun ture. Sanaafuu harreefuu baradhee waggaa hedduudhaaf garuu sirboota baay'ee sirbeeraa gara albamii 4 baay'eedhaan gara sirboota 70-80 ta'a kan inni weellisee amma har'aatti. Sanaaf namoota gara biraatutti dhimma bahaa ture. Amma garuu yuutuubii kiyya jala dhuftanii koomentiis yaada qabdanis kallattiidhaanis immoo gama feesbuukii korra yoo deemtanii peejii Addisuu Karrayyuu jedhu na argachuu dandeessu gama peejii kootii irratti. Sanaaf gama sanaan dhaamsaa fi jaalala qabdanii waan hundumaa ol naa kaa'aa. Galatti keessan bilisummaa haa ta'uun jedhaa. Ulfaadhaa. Isinin kabajaa. Isinin jaalladhaa. Guyyaa gootuwwanii qofaa kabajuu duwwaa osoo hin ta'in warra qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegama gurguddaa kafalaa jiran ijoollee keenya qabsoo Oromootiif daggalatti hafanii aga kaayyoon Oromoodhaa galma geessutti jedhanii qabsoo isaaniif waan wareegama gurguddaa baasaa jiran. WBO cinaas haa dhaabbannu. Waraana bilisummaa Oromoo gama jirruun yoo deeggarree qofaa qabsoo keenyas galma gahaa jedheetiin amanaa nama qawweetti amanuudhaa dhiifamanaa godhaa. Sanaaf gama sanaanis waraana adda bilisummaa Oromoo cinaa haa dhaabbannu. Wallicha dhiingee cinaa haa dhaabbannu. Jaalala marrootu jira. Jaalala sanyiif jaalala gubbaas. Galatoo. Haa ta'u ulfaadhu ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan turtan kan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan ture Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa ture. Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa irratti immoo keessummaa addaa kan ture weellisaa Oromoo Addisuu Karrayyuuti. Addisuu Karrayyuu ammallee qophii wal fakkaatu ONN yookiis Oromiyaa Niwus Neetwoork irratti qophii qabu. Qophii sanarrattis artistoonni Oromoo danuun qooda fudhachuudhaaf jiru qaama hooggansa adda bilisummaa Oromoo dabalatee jechuudha. Maarreen gama sanas deemtanis ta'e miidiyaalee Oromoo kamiyyuu hordofaan asumaan dhaamsa qophee kooti. Anis egaa qophii keenya asumatti kan hin raawwadhu ta'a. Yeroo biraa qophii biroodhaan hanga wal geenyutti yeroo gaarii qabaadhaan isinin jedha. Addisuu yeroo kee bareedaa waan nu waliin dabarsiteef guddaa galatoome. Egaa asumatti raawwachuuf han dirqame wantoota hedduu kaasuun ni danda'ama. Egaa anis atis lamaan keenya iyyuu ariitiitti jira waan ta'eef yeroo gaarii naa qabaadhu. Guddaa ulfaadhu galatoome. Haa ta'u ticha fayyaa ta'ee horii bulii jabaadhu.